Bobbaafaman duula qabsoo hawaasaa ukkaamsuu eegaluun dhaga'ame. Magaalaa Jirootti poolisootni kora bittinneessaa Oromiyaa magaalaa keessaa baasuun wal qabatee marii bulchiinsi godinichaa hawaasa wajjin geggeesse mormii mudachuun gabaafame. Aanaa sabbataa hawaasitti namoonni saamicha albuudaa irratti bobba'an to'annoo seeraa jalaa oolfaman. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya baga bara 2018 isin ga'e barri kun kan milkii kan badhaadhinaa kan injifannoo fi kan bilisummaa akka ta'u hawwa oduu saatii kana qabannee dhiyaanneerra aan Abdusalaam Hasan. FC Koreen hojii raawwachiiftuu adda dimokiraataa warraaqsaa uummattoota Itoophiyaa kaleessa galgala baase kan tanaan dura baratameen adda ta'uu dhabuu fi qabxiiwwan jijjiiramaa akeekan mul'achuu dhabuun mormii cimaa kaaseera. Biyyattiin waggoottan lamaan dabraniif raafamaa siyaasaa hamaa keessa turuun waan addunyaan gurraa garaa qabdudha. Dhaaba addawaayii fi mootummaa isaan hogganamuu keessatti olaantummaa wayyaanee bahee mul'achuu fi dhiibbaan gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa sirnichi dhaqqabsiise saboota biyyattii akkaan dallansise. Dallansuun sirnichi abbaa irree maqaa mootummaa dimokiraataa jedhu gonfate dhaqqabsiisaa tureen kontiroobaandistootaa fi namoota muraasa sirnicharraa fayyadamoo ta'aniin ala lammiileen hin gungumin hin jiru. Mirgoota namoomaa fi dimokiraasii lammiilee heera mootummaan isaaniif kenname sarbuun hawaasaa ukkaamsanii bulchuuf yaaliin mootummaa wayyaanee taasisaa bahe. Hidhaa reebichaa fi ajjeechaan uummata irra dhaqqabaa ture saamichi dinagdee guutuu biyyattii keessatti adeemsaa bahanii fi tarsiimoo qoqqoodanii bituu hojiirraa oolchuuf diigamiinsi bu'uuraa hawaasummaa lammiilee biyyattii dhaqqabe rakkoolee biyyattii mudatan keessaa muraasa. Dallansuun saboota biyyattii gara mormiitti jijjiirame keessumattuu mormiin handhuura biyyattii naannoo Oromiyaa keessatti daangaa hanga daangaatti gaggeeffamaa bahee fi kufaatii siyaasaa biyyattii keessatti mul'ataa tureen sirnichaa keessattis diigamiinsi hamaan mul'atus waltajjii koree hojii raawwachiiftuu addichaa guyyoota 18 ol lakkoofsiseen hawaasni bal'aan biyyattii jijjiiramaa eegaa bahe. Keessumattuu walitti dhufeenyi mootummaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa jidduutti uumame aangawootni buleeyyiin sirnicha keessatti olaantummaan saba tokkoo jiraachuu ifatti ibsuun itti gaafatamummaa qaban gadi lakkisuuf iyyachuu fi sochiin aangawootni muraasni yeroo dhiyoo as agarsiisaa bahanii fi aangawootni TPLF jidduutti babbaqaqeensi uumame biyyattii keessatti carraan jijjiiramni jiraachuu ni malatti ilmaama jedhu heddummeessee ture. Kanarraa ka'uun waltajjiin addichi guyyoota 18 gaggeessaa bahe irraa jijjiiramni eegamaa turus bifa faallaa ta'een adeemsuma baratamee fi irra butaatiin dhimmootni tarkaanfatan lammiilee miira keessaa galcheera. Keessumattuu aangawootni olaanoo mootummaa mirgootni lammiilee isaanii tuqamuu fi olaantummaan saba tokkoo jiraachuu ifatti miidiyaaleef ibsa kennanii aangoo gadi lakkisuuf iyyachuu fi xumura waltajjichaa booda hojii isaanii itti fufuuf waliigaltee irra dhaqqabuun hawaasaa akkaan kumachise. Ibsi addichaa rakkoo hiikuu caalaa rakkoolee turan daran kan hammeessuu fi naannoo Oromiyaa fi Amaaraa waraana jala galchuun olaantummaa TPLF itti fufsiisuu irratti kan kaayyeffate akka ta'e xiinxaltootni baay'een yaada isaanii tarkaanfachiisaa jiru. Barri 2017 uummanni Oromoo haala ulfaataa isa mudate keessatti tokkummaa isaa cimsuun bara bilisummaa isaaf itti onnate ture. Filannoowwanii fi taateewwan biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti raawwataman ammoo mudannoowwan seenaan hin daganne dhiisanii dabraniiru. Gama biroon barri 2017 bara bulchiinsi pirezidaantii Doonaald Tiraamp tarkaanfilee dhimmoota garaagaraa irratti fudhatuun addunyaa goolaa bahedha. Gabaasni Yihun Ingidaa dhimmoota kanneenii fi kanneen biroo irratti qopheesse mudannoowwan bara 2018 gabaabumatti nu mil'achiisaa daawwadha.
dhiirti teenya amata kana qoftiihu nama dhibba tokkoon nurraa du'e jechuudha. Ji'aatti hanqana ji'aatti kan waan jaamee hin beekne haalatti horii jala deemu akka horii jala deemuun achitti du'a jechuudha. Ka qawwee hin qabne ka uleedhaan deemu. Reefka keenya asii fudhachuu dadhabnee magaalaa aanaa keenyarraa amma reefka fudhachuu dadhabnee reefka keenya fudhachuu dadhabnee osoo federaalli harma taa'u qaamni federaalaa osoo harma jiru bira miidhamne jechuudha. Beer bara saboochiidha jaanii afaaniini sabaaf sablammoota hundaaf walqixa taanaan osoo nutti hin dirmatin asitti isaan biratti miidhaan nurra ga'e hojjetaan mootummaa ka isaan bira fiigu rasaasaan dhoomee ka isaan keessa fiigu deem jaanii aariyaanii ajjeesan jechuudha. Soomaaleen ajjeefti jechuudha.
Duulli wayyaanonni kora oppiidiyoon uummata bakka duriitti deebisuu adeemsifamuu eegaluun dhaga'ame. Akka jiraattotni godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan jedhanitti kaabinoonni aanotatti bobbaafamuun aangawoota bulchiinsaan uummata bakka duriitti deebisaa jechuun dhiibbaa godhaa jiru. Badrii Yusuf gabaasa dabalataa akka taanutti qindeesse. Mootummaan abbaa irree wayyaanee oppiidiyoo bakka duriitti deebisuuf duula bal'aa geggeessaa akka jiru maddeen gabaasan. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan keessatti wayyaanonni kaabinoota aanotatti bobbaasuun ajajni kun gara hojiitti akka jijjiiramu godhu irratti argama. Kaabinoonni ergaa fudhatanii bobbaafaman kanneen uummata bakka duriitti deebisuu qabdu jechuun aangawoota aanaalee irratti dhiibbaa godhaa jiru. Sirni wayyaanee oppiidiyoon uummataan wal fudhataa deemuun isii yaaddeesse yeroo ammaa caasaalee dhaabichaa namoota garaaf bulaniin guutuuf karoora qabattee jirti. Tarkaanfiin murni TPLF fudhataa jiru kun waadaa aangawoonni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa uummataaf galan masheensuuf kan akeekkate akka ta'e odeessi kun ifa godha. Adeemsi wayyaanonni harka lafa jalaan oofaa turan amma ifa bahee kun oppiidiyootti lafee hokkee tahee jira. Haaromsa Oromiyaa keessatti eegalames jeequn Oromoon keessa isatti nagaa akkan arganne shirri dalagamaa jiru bal'aadhaas jaamee jira. Uummanni Oromoo shira alagaa kana hubatuun akkuma kaleessaa tokkummaa isaa cimsatee falmaa haqaa mirga abbaa biyyummaa isaa dhugoonfatuuf geggeessaa jiru cimsee akka itti fufu qeeroon aanaa Cinaaksan dhaamsa dabarsee jira. Aanaalee garaagaraa keessatti dhaabbileen saamichaa albuudaa irratti bobba'an saaxiluun cimeetti dhufee jira. Godina Lixa Shawaa aanaa Sabbataa Hawaas keessatti chaayinoonnii fi namoonni maqaa Zalaalam Hagos jedhuun eeyyama baafatanii albuuda saamaa turan to'atamuun dhaga'ame. Muhammad Fantaalee. Qabeenyi uumamaa Oromiyaa keessatti argaman albuudota qaqqaalii fi dhagaaleen mi'aawoon hedduun sirna biyya bulchuu fi qaamota hin beekamne kan sirnichatti maxxananii saamamaa tureera har'as saamamaa jira. Kana duras dhaabbilee hawaasan komataman kan akka warshaalee Midrook kan oomisha warqee irratti bobba'an Taantaaleemii Qaanxichaa Enterpiraayizii Warqee Adoolaa fi kanneen biroon saamicha qabeenya uumamaa irratti raawwatamaa jiru oduulee keenya dabraniin saaxiluun keenya ni yaadatama. Godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Sabbataa Hawaas keessatti chaayinoonni maqaa Zalaalam Hagos jedhuun eeyyama baafatanii albuuda saamaa turan to'atamuutu dhagahame. Akka odeeffannoon arganne addeessutti chaayinoonni kun waggoota 13 dura maqaa Shaangilong jedhamuun lafa bal'aa fudhatanii albuuda dhagaa baasaa akka turantu himame. Dhagaalee mi'aawoo kanarraayis sharafa mallaqaa biiliyoonaan lakkaa'amurraa elmatanii jiru. Daran saamichaaf akka isaanii mijatutti aangawoota sirnichaa biratti amanamootaan wajjin ta'uun bara 2015tti maqaa haaraa Zalaalam Hagos jedhuun eeyyama baafachuun gama hojiitti akka seenantu hubatame. Qaamni duuba taa'ee saamicha kana geggeessu dhabamuu yoo baatillee dhaabbatichi guutumaa guututti lammiilee chaayinaatiin kan dhuunfatamedha. Dachii Oromiyaa lafa hektaara hedduu fudhachuun odoo irratti hojjetan carraa hojii dhagaa horurulleen dhalattoota naannichaatiif akka hin kennamintu addeeffame. Gareen qorattoota biiroo bishaan albuuda fi inerjii Oromiyaa qorannoo geggeessan eeyyamni Zalaalam Hagos akka dhiyaatu gaafatanii eeyyamni waan hin jirreef bu'uura heera biyyattiitiin adabuuf chaayinootas ta'ee gareen Zalaalam Hagos warri akka kanarratti hirmaate akka to'annoo jala oolaniif himannaan akka banamu taasifamee jira. Daran saamtota to'annoo jala oolchuuf qorattoonni kun immoo fuulduraafis cimsanii kan hojjetan ta'uu beeksisanii jiru. Godina Harargee Lixaa magaalaa Cirootti guyyaa kaleessaa bulchaan godinichaa qondaaltota waraana wayyaanee wajjin ta'uudhaan poolisoota kora bittinneessaa aanaalee keessaa baasuu ilaalchisee hawaasa mariisaa akka turan gabaafame. Hawaasni magaalaa Ciroo kan Oromiyaa keessaa bahuu qabu agaaziidha malee kora bittinneessaa miti jechuun mormaniiru. Osmaan Baayyuu gabaasa dabalataa qaba. Dabballoonni oppiidiyoo sirna mootummaa wayyaaneetiif amanamoo ta'an qondaalota waraanaa raayyaa ittisaatiin walii galuudhaan shirri poolisoota kora bittinneessaa aanaalee daangaa irra jiran keessaa baasuuf godhamaatiin jiru itti fufee jira. Godina Harargee Lixaa magaalaa Cirootti guyyaa kaleessaa muddee 30 bara 2017tti bulchaan godina Harargee Lixaa qondaalota waraanaa wayyaanee wajjin ta'uudhaan hawaasa mari'achiisaa akka ture maddeen keenya magaalaa Ciroo irraa nuuf gabaasaniiru. Akka jiraatan magaalaa Ciroo tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himetti bulchaan godina Harargee Lixaa namni Sheek Kamaal jedhamu bulchiinsa aanaa manguddoota biyyaa fi hawaasa magaalaa Ciroo wajjin marii taasifame irratti dubbiin ijoon isaan qabatanii dhufan korri bittinneessaan hatattamaan ba'uu qaba kan jedhudha. Dabalataanis milishaa fi uummata keessaallee namoonni qawwee qaban hiikkatanii mootummaadhaaf galii godhuu qabu jechuun bulchaan godinaa fi qondaalli waraana wayyaanee kun dubbachaatiin akka turan himameera.
Jiraattonnii fi manguddoonni marii kanarratti argaman yaada dabballoota wayyaaneetiin dhiyaate kana guutumatti diduun kan Oromiyaa keessaa ba'uu qabu waraana agaazeeti malee kora bittinneessaati miti jechuun ajandaa diinaa kana harkatti diduun isaanii gabaafameera. Durumaanuu hawaasa mari'achiifneetiin murtii kanarra geenne jedhanii fakkeessuudhaaf malee dhimma kana mariidhaan furuuf akka hin taane ni beekna kan jedhu jiraataan magaalaa Ciroo akkuma walga'iin sun bittinnaa'een sa'aatii muraasaan booda Ana Gumbii Bordoddee fi Mi'eessoon irraa kora bittinneessaa guutumatti baasaniiru jedheera. Mootummaa wayyaanee weerara maqaa poolisoota addaa naannoo Sumaaleetiin uummata Oromootti duulchifteen irraanuu waan dadhabdeef Oromiyaa humna waraanaatiin cabsitee bulchuudhaaf gantoota dantaa saba isaanii dhiisanii garaa isaaniitiif bitamanitti dhimma bahuun aanaalee weerara humna addaa naannoo Sumaaleetiin miidhamaa turan irraa miseensa poolisii kora bittinneessaa Oromiyaa baasaatiin jiru. Hanga ammatti aanaaleen gochi kun irratti raawwatame godina Booranaa aanaa Mooyyalee Harargee Bahaa aanota hedduu fi godina Harargee Lixaa aanaa Gumbii Bordoddee fi Mi'eessoon akka ta'an gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya har'aa kan hangammaa ture oduu waliin aan Abdusalaam Hasan gama ogummaa kaameraatiif teknikaatiin Abdii Jamaal waliin ta'uun ammas irra deebi'uudhaan baga bara 2018 isin gahee jecha barri kun kan milkii kan badhaadhina kan injifannoo fi kan bilisummaa akka ta'u hawwa sagantaaleen Oromiyaa miidiyaa neetwork afan itti fufuu isaa wajjin turtii gaarii.